dhimmoota Oromoo gama siyaasaan, dinagdee fi hawaasummaa irratti waan jennu qabna. Qophiin keenya har'aa keessummaa kanaan dura dhiyeessine Adde Dahaabee Abdallaatii waliin waan HR 128 yookaan 128 jedhame irratti armaan dura haasofsiifnee kan turre eessa gahee jira kan jedhu waliin mari'achuudhaaf isinii dhiyeessinee jirra. Duraan dursee Adde Dahaabee Abdallaa waamicha keenya kabajjee ammas bakka kanatti nu dhiyaachuu isheetii fi tattaaffii isheen godhaa jirtuu fi jaalawwan waliin godhaa jiran dinqisiifachaa baga nagaadhaan dhuftee siin jedha. Baga nagaan eedan abbaa malkaa. Gaarii egaan dhaggeeffattoota keenyaa qophii kana kan isiniin dabarsu ogeessaa teeknikaa keenyaa jaalalumaa waliin ana abbaa malkaati. Waan miidhaa uummata keenya irraan mootummaan wayyaanee gahaa jiruu fi ture ilaalchisee armaan dura iyyannaa dhiyeessaa akka turanii fi iyyannaan isaanii kun sadarkaa inni irra jiru nu ibsitee turte. Ammas irra deebinee haaluma san itti fufuudhaan dhiyeenya kana waan dhimma sana ilaalchisee ibsa kenname irratti haasa'uudhaaf itti afeerre guyyaa har'aa. Isaan dura garuu qophii marii keenya yeroo darbee keessatti bakka dhaloota ishee yeroo isheen himte Diidawaalee Somaaliyaa Somaalee keessa jettee naanii dhaggeeffattoota keenya keessaa tokko Oromiyaa keessa jedheeni ture. Isa akka isheen sirreeffattu carraan keenyaaf dura mee sanarraati. Galatoomii qabdii kana kaasuu keetiif abbaa malkaa. Duraan dursee waa'ee kanarratti dogongora information nama biraarraa argadheen ani Diidawaalee naannoo Somaaleetti jechuuf yaaf uummata Oromoo guutuutti dhiifama gaafachuu barbaada. Dachii nuti hundinuu dhiiga keenya irratti dhangalaasnee qabannu firiitti uummataa kennuudhaaf. Kan lammataa nama takkichaa gama keessaanillee na dubbisee ture. Arsadii miidiyaa irratti illee koomentii godhe nama saniif hedduu galatoomii ulfaadhu kan yaada sirreeffama sanaaf kennitee jiranii. Irratti dabalee waan tokko kanuma dogongora kanarraa ka'ee yeroo hundaa'u ani abbaa kiyyarraa kan seenaa Oromoo fi hundaa'u baradhu ammoo yoon ani ka'ee waa'ee kana qormaata jalqabu abbaan kiyya addunyaa kanarra hin jiraanne rabbi jannataan isaan akkananiisu garuu hiriyaa isaa kan gizee san gaafan ani Diidawaalee sanitti dhaladhu achi ture. Diidawaalee kun lafa Somaaliyaatti jee information kana namni sannaa kenne. Akkasuma uummanni Oromoo hundinuu ilmaan keessa yoo guddistan seenaas bakka isaan itti dhalatanis yoo barsiistan osoo yeroon hin dabarre barsiisaa kana keessa isin jechuu barbaada. Galatoomaa kan na sirreesses Arsadee miidiyaas carraa kana naa kennu keessaniif ulfaadha. Gaarii egaa qomee isaanii kanas ofirraa baasnee atis galatoomi fayyaa ta'ii egaa mee gara mata dureedhuma silaa kaase marii keenyaatti ceena. Akkuma beekamu egaa marii keenya yeroo darbee irratti tattaaffii isin gootaniin HR 128 yookaan HR 128 jedhamu kuni Wixinee Heeraa mana marii dhiyaatee akka inni ragga'uu fi tattaaffii gochaa turtanii. Tattaaffii sana keessatti maalirra akka inni ga'u yeroo sana ibsitee turte. Torbeedhuma darbe kanaa jechuun amajjii gara 29 gaafa 29 ibsa kennitantu ture. Gartuun dhimma kanarratti hojjetaa jirtan ilmaan Oromoo. Kanaaf isa kanarraati haala ibsa sanaa nu ibsitee akkati eegaltuun barbaada. Haalli isaa attam ture? Waa'ee wixinee seeraa kana wixinee seeraa 128 bakkee ibsaa sana osoo hin ga'iin September keessa kan
duraan Oktoobar 2tti vootiif dhiyaatu ture garuu September akka inni teebilii irraa fuudhamu kan ta'e eega san booda kongireessa keenya Mike Kaufman wajjin Colorado keessatti yeroo hedduu deddeebinee walgahii qabaannee irratti dalagaa turre. Eegas booda Colorado keessaa gara Oromoo irraa dalagatii 2 akkasuma gara Itoophiyaan Citizen Council irraa isaan 2 ta'anii akkasuma warra gaafa darbe testify godhanis nama 4tu jira. Namni 4 san namni tokko Oromoodha kaan immoo 3 tokko biyya biraarraa dhufe kan Amara American Association kaan immoo Ethiopian Civic Council irraa dhufe. Waliin nama 8 taaneeti kan nuti closed door negotiation qabaanne guyyaa January 29 jechuudha. Akkasumatti achi keessatti Congress Mike Kaufman jara 4 duraan testify godhee fi Colorado keessaa dalagatii 4 keenya hawaasa Oromoo community keessaa anaa fi obbo Jamal Saiditu ture. Akkasuma Ethiopian Civic Council keessaa Amsaaluu fi nama biraatu ture. Waliin akkasitti journey kana asirraa kaanee gara DC imaluuf ballama qabaanne jechuu guyyaa 29 kana. Guyyaa kana namoota akkuma publicitti hin baane wanni kun waan closed door negotiation ta'eef irratti mari'annee dhimma Oromoo kan eegas booda rakkinni daangaatis eegas dhufee irratti hidhamee waan duraan jiru sanis gubbaa irratti dhufee emotional jechuun waan hedduu gizee rakkina uummata keenyaatis dubbannee hedduu isaanillee garaan nyaadhamee ture warri UN commissioner illee achi ni jira. Akkasitti marii kana duubaan injifannoon gabbaane jechuun mana san keessaa injifannoon nuti gabbaaneen mootummaan Itoophiyaa guyyaa 28 akka qabaatu guyyaa 28 sanitti UN raptor akka wanti investigation danda'e godhuuf Itoophiyaa seenuuf hayyamamuuf mootummaan Itoophiyaa statementii akka baasu jechuudha. Kan majority leader Kevin McCarthy irratti kenne. Amma xaliyaan san Itoophiyaan governmentii bira dhayxee jirti. Deebii isaan irraa eeggachaa jirra jechuun waan isaan deebisan gara keenyatti. Gaarii mee ibsi bakka bu'ootaa mootummaa sun yeroo sanagaa nama Mike Kaufman jedhamuu fi Chris Smith ta'uu isaanii akka isaanii darabee dubbatan achirraa arguun danda'ama. Yaadi isaanii dhiyeessan yookaan himan ibsi isaan kennan sun yoo cuunfitee ilaalte maal fakkaata daawwattoota keenyaa fi akkamittiin ibsita? Ibsi isaan kan mana keessattis ta'ee gara press conferencetti yoo alatti gabbaanis Mike Kaufman experience inni qabu Girmaa Birruu irraa kaasee ambaasadara akka inni wajji diil godhe kijiba isaanii mootummaan Itoophiyaa waada gala malee waada bakkaan hin ga'u kan jiru tokko tokkotti baasee keessa babahee ibsee jechuu press conference san irratti. Chris Smith illeen akkasumatti waan mootummaan Itoophiyaa dhimma uummata cunqursu gama duubaatti alatti yoo ba'e waa'ee mangistuu fi kanneen hin dubbanne garuu yoo achi keessa jiru warra UN fi hundinuu yoo bira jiraatan uummata Oromoo irra miidhaa mangistuunis geessaa ture yeroo mallas mootummaarra jirus geessaa ture ammas irra deebi'ee gahaa jiru akka qaamaanillee biyya Itoophiyaa san keessa dhaqee rakkina jiru keessatti inni arkee tureetitti kan mul'isee ibsee akkasii isaan lachuutu waan kana mootummaan kun ni waada gala malee hin godhu ilaa ammaa obsinee waggaa jila kana garuu ammaan booda gahee guyyaan isaaf kennamus gahee jira mootummaa kanaa fi kanaafuu hojiitti bobba'uu qaba yoo hin bobbaane guyyaa 28 kennameef kana booda
by default manatti gabbee house resolution kun akka irratti vootootti walii yaadni isaan ibsatan jechuudha. Gaarii mee haasaa kee ammaa kana keessatti warri bakka bu'ootii UN achirra turaniiru jette. Isaan kun waan yaada achirratti kennaniif ilaalcha kana akkamittiin akka isaan ilaalanii wanti irraa hubatte qabdaa? Eeniin qaba. Isaan gizee haga nuti dubbannutti hin dubbanne waa'ee daangaa miidhaa uummata keenya irra jiruu fi hundaa'u anis dubbadhee warri Amaaraatis uummata miidhaa uummata isaanii irra jiran yoo dubbatanii warri UN ofiisanii qaban achi keessaa garuu hayyamatuun kan naminiif malee akka isaan hojjetan. Kanaafuu miidhaa mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo irraan gahaa jiru akkasumas sabaaf sablammoota biraa kan cunqurfame irraan gahaa jiru kuni waan dirree jiru tokko kanaafuu nuti hayyamni nu kennamuu qaba akka achi deemnee investigate goonu waan jiru yaada ibsee jechuu yaaduma nuti waa'ee daangaa irratti namni keenya kan dhumaa jiru kan maneedhaa keessattis dhumaa jiru miidhamaa jiru kanneen nuti ibsine akka wanni kun jiru isaanis irratti deebi'anii warra majority leaderii fi warra achi keessa jiru saniif ibsan jechuu akka bakka bu'oota UN'titti rakkinni kun jiraachuu isaa legit akka inni ta'e. Gaarii egaa amma yeroo guyyaa 28tu kennamee fi ibsaa bahe sanarraati jettee jirta. Qaami UN amma bakka sana dhaqu kun waan achi keessatti argu qoratee yeroo jedhu qaama walgahii gaafa sanaan waliin walgeessanii waliin dhufee gabaasaa waan itti kennu sitti fakkaata? Isaan ni kennina jaanii waada seenanii jiran akka independent investigationii tokko akka nuti qorannu qormaanni kun nu fayyamamu garuu yeroo qoratan gaa deebi'anii akka gabaasa galchan isaan waada galanii jiran garuu godhuu fi godhuu isaanii dhabuu ba'an hin beeku akka isaan hojiidhaan nutti as deebi'anii jechuudha. Gaarii. Mee ammas garuma sanatti deebinaa waan ibsaa akkasittiin bahe kanarraati hordoffii jarri kun godhan warri ibsa kennan bakka bu'ooti mootummaa Ameerikaa kun hordoffii akkamii akka godhan isinii waan ibsan qabu eddii ibsi kun guyyaa 28 gidduutti jedhame kennameefi. Egaa waraqaa warri kama markaartii waraqaa ergineef jaanii dubbatan booda waan sanarraa follow-up isaan ibsa biraa kan nu kennan hin jiru garuu keessatti suggestionii akka kongireesonni biraatis irratti dalagan akka co-sponsora Wixinee Heeraa kun humna guddaa argachaa akka deemu uummata Oromoos ta'ee uummanni sabaaf sablammiin biraa kan cunqurfames akka waan kana irratti jabaannee daleenyu isaan dhaamsa kana nuuf dhaaman jechuudha. Mike Hoffmanis akkasuma Chris Smithis itti hidhamee guyyaa lammataa hogguu briefingiin jiru guyyaa January 30tti jechuudha. Chris Smithis guyyaa press conference kanatti isaan sadeenuu dhaamsuma wal fakkaatu kan nuuf dabarsan. Gaarii. Mee Wixineen Heeraa kun yoo ragga'e bu'aa akkamii qabaachuu danda'a jettee yaadda hawaasa Oromootii fi darbee uummata Itoophiyaa keessa jiraatu? Wixinee Heeraa kun yoo ilaalan waan guddaan fakkaatu garuu gubbaa irratti mata duree isaa yoo ilaalte inclusive governance jedha. Inclusive governance jechuun kun amma mootummaa abbaa irree kana keessa warra Tigraay qofa kan mootummaa kanarra jiru. So yoo Wixineen Heeraa kun darbee hojiirra oolu ta'ee Oromoonis akka keessatti mootummaa kana keessatti walqixxummaan akka federaala levelitti hirmaattu warri biraas Amhaaraas ta'ee Gaambeellaas ta'ee Ogaadeen ta'ee sabaaf sablammootiin cunqurfame cufti walqixxatti inclusive governance ka waliin murtii kennan jechuudhaan akka yaada kiyyatti kanaaf gal Wixinee kanarraa. Kana jalatti laayina isaa keessa ilaaga takkarraa ka'ee haga 24-30tti waa hedduu jira.
tokkoffaa kan human right mirgi dhala namaa biyya san keessatti akka kabajamu kan hidhaa keessa jirus akka hiikamuu keessattis indirectly languagein isaan itti fayyadamanillee adda adda yoo ta'e kaayyoon nuti deemnus sani jechuudha. Yoo warri hiriira ba'es ka hiriira kan akka isaan ka criminal biraatti godhanii fudhanne jechuu waan akkasii keessa jira. Yoo darbe ani ummata Oromoo osoo hin taane ummata Itoophiyaa kaachi keessa cunqurfame cufa waan guddaan fayyada jee yaada. Wanni tokko kan uummanni Oromoo mataatti qabatuu qabu every time waa'ee wixinee seeraa kana jalatti wal qabate mootummaan Ameerikaa miliyoona 938 kan biyya Itoophiyaa kanaaf kan. So wixineen kun yoo darbe koongiressonni kana jalaan waa'ee hedduun irratti hojjetamuu danda'a achi booda kanarraan ka'e kun tarkaanfii duraati jechuudha. Ana akka yaada kiyyaatti. Gaarii mee egaa gara wixinee heeraa kun gara itti baasaa egaa walumaan ni ilaallaa tattaaffii hanga ammaatitti godhaa jirtanii fi yeroo keessan itti wareegdanii kana gochuu keessanii fi ammallee irra deebinee maqaa Aaddee miidiyaatii fi daawwattoota keenyaatiin isin galateeffannaa. Mee kanatti aansee qoodii hawaasaa Oromoo fakkeenyaaf Ameerikaa keessa jiranii waan kanatti hidhatu yookiin immoo miidhaadhuma uummata keenyarra gahu ibsachuu irratti qoodii kanaan walitti hidhatu jiraa? Qoodni kanaan walitti hidhatu ni jira. Garuu akka ammaan inatti mul'atutti amma fakkeenyaaf yeroo 2014, 15, 16 akkuma qabsoon teenya bubbulaa deemtutti hawaasni biyya alaa kana keessas akkanatti fakkaatutti harka irraa gabaabsachaa deeme ka hedduu konserni na godhu jechuun. Wanni tokko wanniin hawaasa uummata Oromoo kan biyya alaa jiruuf dhaamu yoo jiraate amma fakkeenyaaf guyyaa kana guyyaa Januwaarii 29 kana nuti lakkoofsa xiqqaan achi dheenye DC jechuudha. Injifannoon gabbaan. Garuu hawaasa keenyaaf duubatti hin argine. Kuni maal mul'isa? Saba Oromoo miliyoona 50 kan namni isaa 700 buqqee ala jiru rakkina isaa hin mul'isu. Kan namni isaa 100 meeqa mana hidhaa keessatti gubataa jiru rakkina isaa hin mul'isu. Kuni hedduu natti dhagaamee hedduun gadda waa'ee kanarratti. Kanaafuu hawaasa keenyaan xiqqashoo yoo silaa socho'anii gaarii natti fakkaatan hawaasni biyya alaa. Gaarii mee kanuma duukaa akkuma itti dabaltee dhaamsaa fi yaada itti kennattu illee kanan akka itti kennattu barbaadu. Fakkeenyaaf yeroo isin walgahii kanarra teessanii ibsaaf immoo gadi baatan kana akka hawaasi Oromoo naannoo sana jirullee tumsa isinii godhu isin duukaa dhaabbachuu isaa agarsiisu jarruma waliin isin waliin haasaa jirtan illee akka isaan sanarraa amananii fi bifa attamiitiin hawaasa kana hubachiisuun irra wayya jettee yaaddame? Hawaasa hubachiisuun rakkinni uummata Oromoo irra jiru waan guyyaa guyyaan hawaasni hundinuu wal quba qabaataa jiru. Kuni yaada keenya haga duraa wal dabarfataa turrerra amma karaa biraatiin maybe yoo wanni social media irratti maxxansan dhaamsa ga'an dabarsin hoogganootni hawaasaa kan North America keessa jiru wal qunnamuudhaan yaada wal dabarfatuudhaan wanni kun keenya kan dhiigni irratti dhangalee dhiiga ilmaan Oromooti. Garuu yoo achi ilaalte amma akkuma reefu maqaa kaasetti ummata ambaatiitu hangafa itti nu duratti achi ba'e yoo agartee ummanni biraa yoo bakka sana harka hin beeku garuu nuti lakkoofsa xiqqaan achi jiraannee wixinee seeraa kanas nutummaan Oromoon irratti daleennee as baafnee
qabsoo biyya keessaa kan jirtu kanaas qeeroon ilmaan Oromoo dhiigni isaanii dhangala'ee asiin gahee garuu har'aan tana shaanxaa qabatee kan mootummaa biyya Itoophiyaa saniif qophaa'aa jiru saba Oromootiin saba biraati akkanatti mul'atutti kuni uummata Oromootiif injifannoodha hin jiruun kun immoo garuutu akkamittiin like defeat ta'u jechuudha namni nuti qabsooneeti nama biraa bakka bu'aa bakka san buusne jechuudha. Kanaafuu dhaamsi tokko kaniin yoo akka intala Oromoo takkatti hawaasa biyya alaatiif dabarsu qabsoo uummanni Oromoo dhiiga miliyoonaan lafatti gannaqee lafee isaa gubee asiin ga'ee jiru kana waliin tokkummaan dhaabbatanii ilaa hanga qabsoon isaan fiixa baatutti Oromoon qabsaa'uun dirqama keenya ta'uu qaba yookaan salphina dhiigni Oromoo akkanatti irra dhangala'ee har'a sabni biraa yoo ka'ee bakka yoo wayyaaneen kufte bakka san qabate har'a rakkoo guddoodhaan akkanatti mul'atutti akkuma wayyaaneen har'a waggaa 27 nu gabroomsite kanatti cunqursaan waggaa 17 ka durii nu gabroomsee kute san warri san jalarraa qophaa'eetti kursii biyya Itoophiyaa irratti taa'uuf mootummaa wal qopheessaa jiran kan akka itti himu naaf hin beeku garuu wanni harkaa jiru ogguun analaayiz godhee ilaalu qabsoo Oromoon itti dadhabdee ilaa asiin geesse namni keenya jalaa laaffatee namni biraa itti qophaa'u jira bakka san kursii fudhatu jechuudha. Kana akka Oromoon ciminaan irratti dalaydee hawaasni keenya haga dur yoo irraa laaffatanillee of jajjabeessee wal jajjabeessee ka'ee uummata keenya bira dhaabbatee qabsoo abbaa biyyummaa kana jabeeffatu kanan dhaamuuf barbaade gama kiyyaa. Gaarii galatoomi egaa Adde Dahaabee Abdallaa ibsanuu kennitee fi egaa dhuguma hawaasi keenya ala jirus bakkuma jirutti biyya jirutti mootummaa keessa jirutti qaama mootummaa isaa ta'uu namoota naannoo irraa filamanii jiranitti rakkoo uummata Oromoo himuudhaan akka mootummaan biyya isaan keessa jiranii sun mootummaa wayyaanee hin gargaarre gargaarsi isaanii mootummaa wayyaanee gargaaraa jiranis uummata keenya ficcisiisaa fi fixaa gandarraa godaansiisaa fi ajjeesaa akka inni jiru akka hubachiisanii dhaamsa kanaan dura dabarsitee har'as dabarsitee fi guddaa si galateeffannaa. Akkasumas hawaasi Oromoollee yeroo kana dura yeroo garagaraatti hiriiraa ba'aa ture yeroo wanni akkasii ibsi akkasii jiraatus isinis gama keessaniin waan akkasiitti deemaa jirraa kan bira dhaabbattan jettaniillee akka isin hawaasa keenyaaf dhaamsa dabarsitanan kanaa waliin isin hubachiisuu barbaada. Egaa yeroo kee wareegdee bakka kanatti argamtee haala HR 28 irra ga'ee nu hubachiisuu keetii fi daawwattoota keenyaaf ibsuu keetiif ammas irra deebi'een maqaa Arsadee Miidiyaatii fi maqaa daawwattoota keenyaatiin si galateeffadhaa. Galatoomaa galati keessan bilisummaa ta'uun jedha. Galatoomaa sabaa malkaan sin hundinuu galatoomaa. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa fi dhaggeeffattoota keenyaa haala miidhaa uummata keenya irra gahaa jiru ibsaa ilmaan Oromoo qaama mootummaa Ameerikaatti ibsataa jiran keessaa namoota irraa qooda fudhatan keessaa Adde Dahaabee Afeerree qophii isinii dhiyeessine kanumaan raawwanna. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jennaa. Galatoomaa.